Anak mootummaa naannoo Daanaan pirezidaantii Abiy Ahmed Aliitiin durfamuu bakka turune akkasumas itti durata paartii badhaadhinaa Itoophiyaa kan ta'e obbo Adam Faaraa guyyaa arraamtanaa simannaan ho'aan magaalaa Dirre Dawaatti taasifamuutiin dhaga'ame. Mala isaanii kanatti aansee immoo pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar guyyaa tanaa achirrattis waamicha isaan godhaniifiin hirmaachuun isaatis dhaga'ameetii jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar guyyaa tanaa immoo achirratti waamicha isaan taasisaniifiin hirmaachuudhaan dhagaa bu'uuraa karaa Dirre Dawaadhaa fi illee hanga magaalaa Mi'eessoo deemu gidduu kaayuun isaaniitis ni dhaga'ame. Garuutu immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar ganama har'aa wayitaanii fa'aatiin magaalaa Dirre Dawaatitti argaman. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa immoo osooniif waamicha tokko hin dhiyeessiniif pirezidaantii naannoo Somaaleetiif dhiyeessuun karaa makiinaadhaan kan Dirre Dawaadhaa fi hanga Mi'eessoo gidduu deemu kiiloomeetira 144 kan dheeratu dhagaa bu'uuraa kaayuun isaaniitis dhaga'ameetii jira. Kana irrattis immoo Mi'eessoo magaalaa fi akkasumas lafa Oromoodhaa kan yeroo ammaa kanaatiifis rakkoo fi rakkoo hamaa keessa jirtu yoo ta'us lafa kanarratti immoo mootummaa naannoo Oromiyaadhaa osooniif maqaa tokko hin kaasin ofuma isaaniitiif wal waamuudhaan itti aanaa mootummaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Tamasgeen Turunee fi itti gaafatamaa paartii badhaadhina Itoophiyaa Adam Faaraa achirratti argamuudhaan hojii kana gaggeessaniitii jiran. Kanaanis immoo guyyaa tanaa haasawa adda addaa kan achirrattis taasisaniitis ni jiran. Karaan kunis immoo kan tolfamuudhaaniifis deemus kaampaanii guddaa Chaayinaadhaatiin akkaaniif hojjetamus deemus beeksisaniitii jiran. Naannoon kun immoo garuu naannoon Oromiyaadhaa magaalaa Mi'eessoo naannoo Oromiyaa jala kan jirtu akkamiin immoo osoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa bakka hin jirretti dhagaan bu'uuraa kaayamu jechuun gaaffii hawaasa guutuu Oromootiin. Garuutu pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar achirratti argamaniitis nama kana immoo wayita isaan waamicha kana taasisanii fi gara magaalaa Dirre Dawaatti imalaa jiran hawaasni naannoo Somaaleedhaa kan godina Finfinneetti argaman akkaaniif simatan jechuudhaafis hooggantoonni fi manguddoon biyyaatis beeksisan. Garuutu immoo hawaasni tokko gadi ba'anii pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar simachuu diduudhaan dhadhaabbachuu osoo hin tahin dhokachuu irraa eegalan. Garuutu immoo ganama kana wayita gadi ba'anii makirfoonaan pirezidaantii keessan simadhaa nama keessan kabajaa godhaa fi hawaasa keessan kabajaa dhiyaadhaa jechuun dubbatanitti magaala guutuu keessaa namni tokko kunis hin jirree duwwaarraa duwwaa kan ta'e ni mul'ata. Garuutu viidiyoon dhiyeenya kana immoo magaalaa Finfinneetti irraa waraabamee pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee kan isaan waamicha dhiyeessan irratti argaman simannaa isaan taasisaniitiif akkaan isaan ajaa'ibsiise. Garuutu immoo simannaa kanaa miti simannaa ho'aa irraa eeguudhaaf kan inni godina Finfinnee irraa ture hooggantoonni godina Finfinnee fi akkasumas naannoo isaanii jiran hedduu kan murfatanii fi kan aarii guddaa keessa galan ta'uudhaan guddoota biyyaatiin ka'aatiin hawaasan wajjin kaasaa pirezidaantii Mustafee Muhammad Umarii dhufu jira jechuun simannaa ho'aa akka isaan godhan kan eegan. Garuu immoo hawaasni diduudhaan wanta biraa keessa waliin galan. Ganama kana immoo garuu dhagaan bu'uuraa kan yeroo ammaan tana kaayamaa jiru kun pirezidaantii itti aanaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Tamasgeen Turuneetiin ta'us beeksisaniitti turan. Walumarraan dabarsee haalli isaaniis kan dhaabbatuuf hin geenye. Simannaan isaaniif kan taasifames pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif akkamitti waamichi hin taasifamnee fi akkamitti immoo osooniif inni jiru lafa Oromiyaa keessatti dhagaan bu'uuraa isaan alatti kaayamaan gaaffii taatee ilmaan Oromooti jechuun gaafachaatii jiran. Hawaasni Oromoo bakkoota garaagaraa irrattis argaman akkamiin magaalaa Mi'eessoo fi Dirre Dawaa gidduu karaa kaayamu irratti mootummaa naannoo Oromiyaa osoo hin hirmaachisin pirezidaantii naannoo Somaaleedhaan hirmaachisan jechuun hawaasni Oromoo adda addaa mufachaatii jiran. Lafa Oromoodhaa immoo kan dhiyeenya kanaas akkuma isin beektanitti godinoota Baalee irraayis Dirre Dawaaleen naannoo Somaaleetiif kan namtee jirtu jechuun imbaasiin Keeniyaadhaa imbaasiin Itoophiyaa kan Keeniyaa jiru wayita ibsutti dubbiin dubbii sobaati jechuun kan dubbachaa turan. Deebi'ee immoo imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamus bakka kun deebi'ee irraa haquu ni mul'ata. Barreeffama fuula feesbuukii isaa irrattis maxxansee ture.
soba jechuudhaan deebii erga inni haqeen booda lafti Oromoo immoo akkamiin saamamti jechuun manguddoonni Booranaatii fi manguddoonni Harargee fi Baalee mormii gurguddaa